Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin turu an Itichaa Guddataati. Dooktar Mararaa Guddinaa mana hidhaa Maakelaawwii keessatti harki isaanii cancalaan hidhame kutaa baay'ee dhiphaa namootaan wal arguu hin dandeenyee fi ifa hin arganne keessatti sarbamaa akka jiran himame. Usmaan Kumee VOA wabeeffachuun waan qindeesse qaba. Dooktar Mararaa Guddinaa erga hidhamanii torbaan lama kan lakkoofsisan yoo ta'an mana hidhaa keessatti haalaan rakkataa akka jiran maddeen OMN itti himan. Akka maddeen kennaa jedhanitti wayita ammaa kana harki isaanii lamaan cancalaan hidhamuun mana hidhaa keessatti dararamaa jiran. Dooktar Mararaan kana dura caarraa abukaattoo isaaniitiin wal arguu yoo dhorgaman amma immoo hayyamamuunis ibsamee jira. Haa ta'u malee abukaattoowwan isaanii yaalii si'a arfaffaa taasisaniin kan ijaan argan yoo ta'u haalli Dooktar Mararaan keessa jiran yaaddessaa ta'uunis baramee jira. Haga ammaatti himanni isaan irratti dhiyaate seera labsii yeroo muddamaa irraan tarkaanfachuu fi dhimma shororkeessummaatiin kan wal qabate yoo ta'u haga ammaatti ifa hin taanes jedhameera. Guyyatti mana hidhaa keessatti si'a 3 akka qorataman taasifamuun beekamee jira. Dooktar Mararaan dhukkuba sukkaaraatiin miidhamaa kan jiranii fi mana hidhaa keessatti dawaa fudhataa akka jiranis himame. Kana malees mana hidhaa Maakelaawwii keessatti hidhamtoota biraa waliin akka walitti hin dhiyaanne dhorgamanii jiran. Gola mana hidhaa keessatti kophaa isaanii hidhamuun rakkataa jiraachuu maddeen kenna eeran. Akkasumas golli mana hidhaa sun ifa gahaa kan hin qabnee fi dukkanaan kan wal makateedha. Kana malees sa'aatii mana fincaanii deemaniin alatti ifa aduu akka hin arginee fi ala bahuun dhoorgaa akka ta'e odeeffannoon nu ga'e mirkaneessee jira. Kanaan duras maatiin isaanii akka ijaan argan waadaan seenamuufillee garuu maatiin caarraa arguudhaa dhorgamanii jiran. Dooktar Mararaan wayita abukaatoo isaaniitiin wal dubbisanitti qaamonni dameetikaa dhaabbatanii akka isaan dhageeffatanis ibsamee jira. Akkasumas abukaattoon Dooktar Mararaa torbaanitti guyyoota 2 qofaaf ijaan arguu akka danda'an yoo hayyamamu sunis aduu roobii fi jimaataa ta'uun beekamee jira. Waliigalatti Dooktar Mararaan mana hidhaa keessatti dhukkubsachuudhaan haalli fayyummaa isaaniitis yaaddessaa ta'uu maddeen keenya ibsanii jiru. Humnoota dameetikaatiin qoratamu bira darbanii mirgi namooma isaanii sarbamaa akka jirus beekame. Dooktar Mararaan hidhamtoota biroo irraa adda baafamanii kophaa isaanii mana hidhaa keessatti rakkataa jiraachuun daran yaaddessaa akka ta'es ibsamee jira. Dooktar Mararaa Guddinaa sadaasa 30 bara 2016tti qabamanii murtii tokko malee haga ammaatti mana hidhaa keessatti miidhamaa jiraachuun beekamee jira. Humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota ukkaamsanii bakka hin beekamnetti miliqsaa jiraachuu isaanii jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaa Booseet OMN itti himani. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Labsii yeroo muddamaa ba'e giddugaleessa godhachuun humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota nagaa mana hidhaa magaalaa Walancitiitti sarbaa turan namoota 200 ol ta'anii bakka hin beekamnetti miliqsuu isaanii jiraataan magaalaa Boolee aanaa Booseet godina Shawaa Bahaa irraa dubbisne OMN itti himani. Naannoo Nuraahera keessatti jechuudha. Boolee irraa qabanii buufata irraa qabanii afuraffaa irraa qabanii ittaas naannoo buufata shanaffaa irraa qabanii kan hundaan qaban kana asitti tursanitti biyya deemgaddaa akka jiruun buranii gara hin deemne oofanii. Mootummaan wayyaanee sodaa siyaasaa guddaa keessa galuudhaan namoota nagaa isin deeggartoota adda bilisummaa Oromoo ABO'dha jechuun meeshaa hidhannoo harkaa saamaa fi ukkaamsaa jiraachuus dubbatanii jiru. Dhimma kana keessatti warreen qooda fudhachuun manneen jiraattotaa irraa loltoota kanneen deemsaatti jiran keessaa komaandara naannoo kanaa kan ta'an obbo Qaasim Huseen isaan tokko jechuun nutti himani. Isaan mallee deengada guyyaa deengada qotee bulaa ajjii jedhamu qabanii sannoo isaa irraa waliin dubbatii fi qawwee irraa hiikanii ammallee guutoo qabeessanii nama tokko hin jira. Guutoo qabeessu. Isallee haadha warraa isaa wajjin qabanii hanga ammas bakka inni bu'in agarra. Gamna haasaa gandaa ta'ee kan ishee warree deemee qawwee bu'ifachisaa ture san Qaasim Huseen jedhama Qaasim Huseen. Nuyis dhimma kanarratti maaliif bobba'anii fedhii isaaniitiin immoo dirqisiifamaniidha jennee gaafanneerra. Komaandar Qaasimis akkas jechuun deebisuun bilbila cufatu. Akkam jirtu nagaa keessanii Itichaa Guddataan jedhama OMN irraan siniif bilbile. Isin obbo Qaasimiin jedhe. Tole naannoo keessanitti humnoota waraanaatu namoota irraa meeshaa hiikaa jiru jedhan isa kana keessatti immoo isinis faana deemtanii gocha kanarratti bobbaatanii jirtu jedhama. Maal jettu isin dhimma kanarratti maaliif gocha kana raawwattu?
meeshaan namoota harkaa hiikamaatti jiraa jedhan isa kana keessatti immoo isinis faana deemtanii warra gocha kana tumsitanidha jedhama. Isa kana maaliif kan isin raawwattani? Gocha kana raawwanne isin? In raawwanne jechaa jirtu namoonni akka jedhanii ragaa isin irratti ba'aa jiru. Qeerroowwan magaalaa fi gandoota baadiyaa aanaa Booseetitti argamanis humnoota waraana naannoo kana buufatanii jiraniin adamsamaatti jiraachuu isaanii namni kun nuuf himaniiru. Humnoonni waraanaa kunneen miidhaawwan sukkaneessaa ta'an jiraattota kanneen irratti dhaqqabsiisuu bira darbanii hidhuu fi ajjeesuun isaanii immoo namoota keessatti xiiqii guddaa uumee jiraachuu maddeen odeeffannoo keenyaa nuuf himanii jiru. Jiraattonni godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo sarbaminsi guddaan garee koomaandi poostiin irratti raawwatamaa jira jechuun dubbatanii keessumattuu dargaggoota abdii biyyaa ta'an adamsanii hidhuu fi ukkaamsuun itti fufee jira jechuun OMN'tti himaniiru. Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru ta duraa caalaa uummata Oromoo miidhuuf jecha erga labsii yeroo muddamaa ifattee raggaasifatee kaasee dararamiinsa hammeenyaa jiraattota irratti raawwataa jira. Roorroo fi rakkoon hammeenyaa kun ifatti geggeeffamaa kan jiru guutummaa Oromiyaa keessatti yoo ta'u keessumattuu jiraattonni godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo rakkoo kanaaf saaxilamanii jiran. Jiraataan aanaa Jaarsoo akka himanitti yeroo gara yerootti garee koomaandi poostiin rakkoon isaa mudataa jira. Dargaggoota hegeree biyyattii ta'an adamsanii hidhuu fi ukkaamsuun kan duraa caalaa itti fufee jira jedhan. tokko tokko nama muddattu baafatanii kun keessa manni tumisaa qofa jira. Namoota dhuunfaadhaa mana biraatti achi baafatanii itti cafaqanii takka waan hin jirre waan dalagee jedhanii sodaa ulee dibatee himan godhan sodaachisan. Sararaa jabduu deemu jiraatti isaa dargaggoota umurii waggaa 25 gadii irratti kun kan xiyyeeffatee deemu jira. Namoonni kana dura hidhamanis murtii tokko malee ji'oota hedduuf manneen hidhaa keessatti rakkataa kan jiranii fi ammas haalli kun daran hammaataa jira jedhan. Namoota oomisha qaban hunda gabaa jiraa itti galchuudha. Gosoonni galii jiran akkuma qabanitti harkaa qaban rakkoo jabduu jira. Miidhaa fi roorroon tun maaliif jiraattota kanarratti raawwatamaa jira gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan sababaan isaa mormii kana dura geggeeffamee turedha jedhan. Akkasumas ilaalcha dhaaba biroo qabdu jechuu fi kana malees ammas mormiin biroo dhalatuu mala sodaa jedhuun akka ta'e dubbatan. Dhaaba kanaa osoo isaan afaaniin himanii isinii himaa jiranii haasaa dhaaba kanaa tokko hin dhageenye haasaa ololaalaa farfamu dhageeffattanii kana jala butantanii deemtanii keessummaan keessanuu ABO'dhaadha isin ABO isin keessa jiraadha. Wayita hiraarfamni hammeenyaa garee koomaandi poostiin namoota nagaa mudataa jiru kanatti jiraattonnis sirna kana garmalee hadheeffataa jiran. Gareen koomaandi poostii meeshaa waraanaa hidhatanii tarkaanfii ajjeechaa fudhataa waan jiraniif jiraattonni akka barbaadanitti mormuu hin dandeenye jedhan. Ta'us garuu gochaa kanaaf harka kennataa akka hin jirrellee himanii jiru. Jiraattonni mormanii maal godhatee mormii yoo taate takka tola jedhanii fudhanne garuu dhimma takka ibidda qabatee si deemtu yoo ati gaafii takka waan deebitee ibiddaan si deemne ibiddumaa deebisa taa'ee taasisa. Kanaaf jecha dhiibbaa akka fedhinnaa isaaniitti fedhii gaggeessu jiran. Sirna cunqursaa uummata Oromoo duuchaa lafarraa fixaa jiru kana waliin tasuma araarri dhufu tokkos hin jiru jechuun namni kun akkasitti dubbatan. Danda'ama isaa dhufee danda'amatiis kana waliin araaramni ni jira jennee yaadnu sodaa gamaa'us ta'uudhaan nama sodaachisuurraa kan ka'e malee nageenyi dhufee akkasii waliin araaramni ni danda'ama. Obbo Shaashoo Ambassaa namni jedhamani godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo irraa gara magaalaa Finfinnee deemanii humnoota waraana wayyaaneen uguramuun isaanii hiriyyaan isaanii tokko OMN'tti himanii. Namni waa'ee isaanii beekan akka yaada isaanii OMN'if qoodanitti namni kun yakkaa raawwatan hin qabani. Oromummaa isaaniif dhugaaf dubbachuu isaaniitiin yakkamanii uguramanii jedhu. Shaashoo Ambassaa dhalatee kan guddate godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo ganda qotee bulaa Faajjii Ejersaati. Dhalatee akkuma guddateen gaarorroodhuma saba kanaatiif nama of kennee nama qabsaa'aa ture. Nama eenyummaa isaatiif illee nama baay'ee qabsaa'uu nama cimaadhaan gamaa gamanadha wal beekna nama wal beeku biradha. Baay'ee nama cimaadha sun jechuu barbaadeen. Haa ta'u malee gaarorroodhuma mootummaa kanaatiin mootummaa kana keessa namoonni cimoon saba ofiitiif qabsaa'an
akkuma hundi keenya beeknu manuma hidhaati bakki jireenya isaanii yeroo darbe asuma magaalaa Finfinnee keessatti kan isaan to'annaa jala oolchanii. Obbo Shaashoo fi fakkaattonni isaa yakkaa addaa raawwatanii osoo hin taane sarbaminsi mirga namoomaa maaliif saba keenya irratti raawwata jechuudhaan waan falmanii fi dubbataniif miidhamaatti akka jiranidha. Malee wanni qabatamaan abalu kana godhee abalu waan kana hojjeteedhaan otoo hin taane saba ofiitiif qabsaa'uu saba ofiitiif dubbachuun yakka ta'ee waan argamaa jiruuf kan inni to'annaa jala oole asuma magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Araadaadhuma keessa kan jiru gara daandii godina Salaalee geessu gara Sulultaa geessu Addisuu Gabayaa bakka jedhamutti gaafa guyyaa tokko sanbata guddaa darbe jechuudha kan isaan to'annaa jala oolte. Mootummaan wayyaanee waggoota dheeraadhaaf Shaashoo Ambassaarratti miidhaa dhaqqabsiisuuf barbaadaa kan ture ta'uu namni kun nu yaadachiisuun ammas ukkaamsamuun nama kanaa immoo ajjeechaa lubbuurra geessisuu ni malasa jedhu irrattis sodaa guddaa qabna jechuun himaniiru. Labsii yeroo muddamaa jechuudhaan yeroo ammaa kana wayyaaneen dhaloota wabii Oromiyaa fi biyyittii akkasumas wabii hawaas dinagdee fi siyaasa addunyaa ta'an akka baalaatti harcaasaatti jiraachuun hedduu nu yaaddessaa jira jedhu. Mormiin Oromiyaa keessatti ji'a sadaasaa bara 2015 eegale ciminaan itti fufee jiraachuun immoo caalmaattiyyuu mootummaa kanaaf yaaddoo ta'uudhaan tarkaanfii sukkaneessaa namoota nagaarratti raawwachaatti akka jirudha. Biyyi Itoophiyaa sarbaminsa mirga namoomaa lammiilee nagaarratti dhaqqabsiisaa jirtu dhoksuuf miidiyaalee hawaasummaa uguruun sirrii miti jechuun dhaabbanni Amnesty International beeksise. Gabaasni BBC dhimmoota waa'ee Afrikaa irratti fuulleffates gabaasa isaatiin gochaan mootummaa Itoophiyaa kun seeraan ala jechuun gabaasee jira. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Dhaabbanni Amnesty International gabaasa isaa guyyaa har'aa baaseen mootummaan Itoophiyaa tajaajila intarneetii biyyittii keessatti uguruun miidhaan sabichaa akka addunyaa irratti saaxilamuun hin dhaga'amneef jechuun gabaasee jira. Gabaasni kun dabaluun akka ibsetti mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa bu'uura godhachuun tajaajila marsaalee hawaasummaa fi odeeffannoo guutummaan guutuutti cufuun seeraan ala jechuun balaaleffateera. Gochaan marsaalee hawaasummaa uguruu fi labsii yeroo muddamaa kun ta'e jedhamee mootummaan kan karoorfamedha jechuun gabaasni Amnesty International eeree jira. Dhaabbata Amnesty Internationalitti ittaanaa daayirikteera naannoo Afrikaa gama Itoophiyaa kan ta'an Miisheel Kaagaarii maddeewwan odeeffannoo 16 fi waasaappiin guutummaan guutuutti Itoophiyaa keessatti cufamuu isaa odeeffannoo BBC'f kenneen ibsee jira. Rakkoon akkasii waggaa 23 kana biyya Maalaawii keessatti mudatee akka tures BBC'n nama tokko wabeeffachuun gabaasa isaa har'aan balballoomsee jira. Akka BBC'n yaada nama kanaa kaayetti barri isaa bara 1993 akka turee fi tajaajilli bilbilaas ta'e intarneetii fi quunnamtiin hawaasummaa guutummaan guutuutti akka dhorkamedha. Haa ta'u malee mootummaan murna tokkoon hoogganamu uummata ukkaamsuuf yaalus uummanni biyyittii walitti deemanii odeeffannoo waliif kennurraa kan ka'e jijjiiramni guddaan akka uummata gidduutti dhufedha. Tajaajilli walquunnamtii daanga'uun dhiibbaa dhaqqabsiisus bu'uura irraa ilaalcha uummataa waan jijjiiru miti. Rakkoon akkasii rakkoo hooggantoota Afrikaadha jechuunis dubbatee jira. Faallaa dubbii nama Maalaawii kanaa namni Itoophiyaa fi quuqamaa bulchiinsa wayyaanee ta'uun isaanii hin hafne tokko namni Heenok Yaared jedhaman akkas jechuun yaada isaanii BBC'f qoodanii jiru. Itoophiyaan ijaarsa daangaa olaantummaa heeraa irra jirti. Ragaa hunda osoo hin qabaatiin nurratti murtoo kennuu dhaabuu qabdu. Dhimma miidiyaan hawaasaa Itoophiyaa irratti geessaa jiru kan biyyoota Afrikaa biroorraa adda. Nuyi garee finxaaleeyyii biyyoota alaa kanneen akka biyyoota lixaa maanneeffatan hedduun nageenyaa fi tasgabbii keenya mancaasaatti jiru. Miidiyaan hawaasaa waan gaariidhaan nu fayyadaatti hin jiru. Kanaaf guutummaan guutuutti marsaaleen hawaasummaa cufamuun gaariidha jechuun dubbii gabaasa Amnesty Internationalii kana balaaleffachuun dubbatu. Yaada namoonni lameen kunneen dubbatanii fi gabaasa Amnesty International baase bu'uura godhachuun ugurriin miidiyaa hawaasaa kun sirrii miti jechuun mata duree dubbii isaa har'aa taasifachuun BBC'n gabaasaatti jira.
Jaarraan 21ffaa kanatti yommuu lammiileen addunyaa balbala tokkoon ba'anii galaa jiranitti tooftaalee walquunnamtii namootaa keessaa marsaalee hawaasummaa uguruun mootummaan wayyaanee abbaa irreedha jechuuf ragaa biroo waan nama barbaachisu miti. Amnesty International mormii biyyattii keessatti mudateen kumaatamni hedduun hidhamuu fi ajjeefamuun ijaa fi gurra lammiilee addunyaatti akka hin mul'anneef waan mootummaan wayyaanee raawwatedha jechuun gabaasa isaa har'a muddee 14 bara 2016 kaa'ee jira. Kana malees mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota hedduu hidhuudhaan Afrikaa irraa sadarkaa duraa irratti kan argamtudha. Akka gabaasni CPJ guyyaa kaleessaa bahee agarsiisutti immoo Itoophiyaan gaazexeessitoota hidhuun Ijiptii fi Eertiraatti aantee sadarkaa sadaffaa irratti akka argamtudha. Yaada kanarratti Itoophiyaan addunyaarraa sadarkaa arfaffaa irratti argamti jechuunis miidiyaaleen yeroodhaa gara yerootti gabaafamaatti jira. Maddi odeeffannoo keenyaa BBC, Agence Press, CPJ fi dhaabbata Amnesty International. Hayyeen daawwattoota keenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma. Oduu har'aa dhiyeessuun kan isin waliin ture an Itichaa Guddataati. Sagantaalee OMN biroo waliin turtii gaarii. Warri OMN karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 4047 Norway 219532 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271 210 03 057 Australia 0280 72 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. Obbo Shaashoo Ambassaa namni jedhamani godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo irraa gara magaalaa Finfinnee deemanii humnoota waraana wayyaaneen uguramuun isaanii hiriyyaan isaanii tokko OMN'tti himanii. Namni waa'ee isaanii beekan akka yaada isaanii OMN'if qoodanitti namni kun yakkaa raawwatan hin qabani. Oromummaa isaaniif dhugaaf dubbachuu isaaniitiin yakkamanii uguramanii jedhu. Shaashoo Ambassaa dhalatee kan guddate godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo ganda qotee bulaa Faajjii Ejersaati. Dhalatee akkuma guddateen gaarorroodhuma saba kanaatiif nama of kennee nama qabsaa'aa ture. Nama eenyummaa isaatiif illee nama baay'ee qabsaa'uu nama cimaadhaan gamaa gamanadha wal beekna nama wal beeku biradha. Baay'ee nama cimaadha jechuu barbaadeen. Haa ta'u malee gaarorroodhuma mootummaa kanaatiin mootummaa kana keessa namoonni cimoon saba ofiitiif qabsaa'an akkuma hundi keenya beeknu manuma hidhaati. Bakki jireenya isaanii yeroo darbe asuma magaalaa Finfinnee keessatti kan isaan to'annaa jala oolchanii. Obbo Shaashoo fi fakkaattonni isaa yakkaa addaa raawwatanii osoo hin taane sarbaminsi mirga namoomaa maaliif saba keenya irratti raawwata jechuudhaan waan falmanii fi dubbataniif miidhamaatti akka jiranidha. Malee wanni qabatamaa
qabaman abalu kana godhee abalu waan kana hojjeteedhaan otoo hin taane saba ofiitiif qabsaa'uu saba ofiitiif dubbachuun yakka ta'ee waan argamaa jiruufi kan inni to'annaa jala oolee asuma magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Araadaadhuma keessa kan jiru gara daandii godina Salaalee geessu gara Sulultaa geessu Addisuu Gabayaa bakka jedhamutti gaafa guyyaa tokko sanbata guddaa darbe jechuudha kan isaan to'annaa jala oolte. Mootummaan wayyaanee waggoota dheeraadhaaf shaashoo Ambassaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuuf barbaadaa kan ture ta'uu namni kun nu yaadachiisuun ammas ukkaamsamuun nama kanaa immoo ajjeechaa lubbuurra geessisuu ni malasa jedhu irrattis sodaa guddaa qabna jechuun himaniiru. Labsii yeroo muddamaa jechuudhaan yeroo ammaa kana wayyaaneen dhaloota wabii Oromiyaa fi biyyittii akkasumas wabii hawaas dinagdee fi siyaasa addunyaa ta'an akka baalaatti harcaasaatti jiraachuun hedduu nu yaaddessaa jira jedhu. Mormiin Oromiyaa keessatti ji'a Sadaasaa bara 2015 eegale ciminaan itti fufee jiraachuun immoo caalmaattiyyuu mootummaa kanaaf yaaddoo ta'uudhaan tarkaanfii sukkaneessaa namoota nagaarratti raawwachaatti akka jirudha. Biyyi Itoophiyaa sarbamiinsa mirga namoomaa lammiilee nagaarratti dhaqqabsiisaa jirtu dhoksuuf miidiyaalee hawaasummaa uguruun sirrii miti jechuun dhaabbanni Amnesty International beeksise. Gabaasni BBC dhimmoota waa'ee Afrikaa irratti fuulleffates gabaasa isaatiin gochaan mootummaa Itoophiyaa kun seeraan ala jechuun gabaasee jira. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Dhaabbanni Amnesty International gabaasa isaa guyyaa har'aa baaseen mootummaan Itoophiyaa tajaajila intarneetii biyyittii keessatti uguruun miidhaan sabichaa akka addunyaa irratti saaxilamuun hin dhaga'amneef jechuun gabaasee jira. Gabaasni kun dabaluun akka ibsetti mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa bu'uura godhachuun tajaajila marsaalee hawaasummaa fi odeeffannoo guutummaan guutuutti cufuun seeraan ala jechuun balaaleffateera. Gochaan marsaalee hawaasummaa uguruu fi labsii yeroo muddamaa kun ta'e jedhamee mootummaan kan karoorfamedha jechuun gabaasni Amnesty International eeree jira. Dhaabbata Amnesty Internationalitti ittaanaa daayirikteera naannoo Afrikaa gama Itoophiyaa kan ta'an Miisheel Kaagaarii maddeewwan odeeffannoo 16 fi waasaappiin guutummaan guutuutti Itoophiyaa keessatti cufamuu isaa odeeffannoo BBC'f kenneen ibsee jira. Rakkoon akkasii waggaa 23 kana biyya Maalaawii keessatti mudatee akka tures BBC'n nama tokko wabeeffachuun gabaasa isaa har'aan balballoomsee jira. Akka BBC'n yaada nama kanaa kaayetti barri isaa bara 1993 akka turee fi tajaajilli bilbilaas ta'e intarneetii fi quunnamtiin hawaasummaa guutummaan guutuutti akka dhorkamedha. Haa ta'u malee mootummaan murna tokkoon hoogganamu uummata ukkaamsuuf yaalus uummanni biyyittii walitti deemanii odeeffannoo waliif kennurraa kan ka'e jijjiiramni guddaan akka uummata gidduutti dhufedha. Tajaajilli walquunnamtii daanga'uun dhiibbaa dhaqqabsiisus bu'uura irraa ilaalcha uummataa waan jijjiiru miti. Rakkoon akkasii rakkoo hooggantoota Afrikaadha jechuunis dubbatee jira. Faallaa dubbii nama Maalaawii kanaa namni Itoophiyaa fi quuqamaa bulchiinsa wayyaanee ta'uun isaanii hin hafne tokko namni Heenok Yaared jedhaman akkas jechuun yaada isaanii BBC'f qoodanii jiru. Itoophiyaan ijaarsa daangaa olaantummaa heeraa irra jirti. Ragaa hunda osoo hin qabaatiin nurratti murtoo kennuu dhaabuu qabdu. Dhimma miidiyaan hawaasaa Itoophiyaa irratti geessaa jiru kan biyyoota Afrikaa biroorraa adda. Nuyi garee finxaaleeyyii biyyoota alaa kanneen akka biyyoota lixaa maadneeffatan hedduun nageenyaa fi tasgabbii keenya mancaasaatti jiru. Miidiyaan hawaasaa waan gaariidhaan nu fayyadaatti hin jiru. Kanaaf guutummaan guutuutti marsaaleen hawaasummaa cufamuun gaariidha jechuun dubbii gabaasa Amnesty Internationalii kana balaaleffachuun dubbatu. Yaada namoonni lameen kunneen dubbatanii fi gabaasa Amnesty International baase bu'uura godhachuun ugurriin miidiyaa hawaasaa kun sirrii miti jechuun mata duree dubbii isaa har'aa taasifachuun BBC'n gabaasaatti jira. Jaarraan 21ffaa kanatti yommuu lammiileen addunyaa balbala tokkoon ba'anii galaa jiranitti tooftaalee walquunnamtii namootaa keessaa marsaalee hawaasummaa uguruun mootummaan wayyaanee abbaa irreedha jechuuf ragaa biroo waan nama barbaachisu. Maraaraa Guddinaa Sadaasaa Soddoma bara 2016tti qabamanii murtii tokko malee haga ammaatti mana hidhaa keessatti miidhamaa jiraachuun beekamee jira.
Humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota ukkaamsanii bakka hin beekamnetti miliqsaa jiraachuu isaanii jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaa Booseet OMN itti himani. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Labsii yeroo muddamaa ba'ee giddu galeessa godhachuun humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota nagaa mana hidhaa magaalaa Walancitiitti sarbaa turan namoota 200 ol ta'anii bakka hin beekamnetti miliqsuu isaanii jiraataan magaalaa Boolee aanaa Booseet godina Shawaa Bahaa irraa dubbisne OMN itti himani. Shawaa Bahaa tiraan qaama reeyda naannoo Nuraahera keessatti jechuudha. Boolee irraa qabanii buufata irraa qabanii afuraff irraa qabanii ittaas naannoo buufata shanaff irraa qabanii kan hundaan qaban kana asitti tirsanitti biyya deemgaddaa akka jiruun buranii gara hin beekne oofanii. Mootummaan wayyaanee sodaa siyaasaa guddaa keessa galuudhaan namoota nagaa isin deeggartoota adda bilisummaa Oromoo ABO'dha jechuun meeshaa hidhannoo harkaa saamaa fi ukkaamsaa jiraachuus dubbatanii jiru. Dhimma kana keessatti warreen qooda fudhachuun manneen jiraattotaa irraa loltoota kanneen deemsaatti jiran keessaa komaandira naannoo kanaa kan ta'ani obbo Qaasim Huseen isaan tokko jechuun nutti himani. Taasisan mallee deengada guyyaa deengada qotee bulaa Hajjigannaa jedhan qabanii fannoo isaa irraa waliin dubbatii fi qawwee irraa hiikanii ammallee guutoo qajeelfamtee namni tokko hin jira. Guutoo qajeelfi. Isallee haadha warraa isaa wajjin qabanii hanga ammas bakka inni bu'in agarra. Gamna haasaa gandaa ta'ee kan ishee warree hojii deemee qawwee bu'ifachaa ture san Qaasim Huseen jedhama Qaasim Huseen. Nuyis dhimma kanarratti maaliif bobba'anii fedhii isaaniitiin immoo dirqisiifamaniidha jennee gaafanneerra. Komaander Qaasimis akkas jechuun deebisuun bilbila cufatu. Akkam jirtu nagaa keessanii itichaa guddataan jedhama OMN irraan siniif bilbile. Isin obbo Qaasimiin jedhe. Tole naannoo keessanitti humnoota waraanaatu namoota irraa meeshaa hiikaa jiru jedhani isa kana keessatti immoo isinis faana deemtanii gocha kanarratti bobbaatanii jirtu jedhama. Maal jettu isin dhimma kanarratti maaliif gocha kana raawwattu? Meeshaan namoota harkaa hiikamaatti jiraa jedhan isa kana keessatti immoo isinis faana deemtanii warra gocha kana tumsitanidha jedhama. Isa kana maaliif kan isin raawwattani? Gocha kana raawwanne isin? In raawwanne jechaa jirtu namoonni akkas jedhanii ragaa isin irratti ba'aa jiru. Qeerroowwan magaalaa fi gandoota baadiyaa aanaa Booseetitti argamanis humnoota waraana naannoo kana buufatanii jiraniin adamsamaatti jiraachuu isaanii namni kun nuuf himaniiru. Humnoonni waraanaa kunneen miidhaawwan sukkaneessaa ta'an jiraattota kanneen irratti dhaqqabsiisuu bira darbanii hidhuu fi ajjeesuun isaanii immoo namoota keessatti xiiqii guddaa uumee jiraachuu maddeen odeeffannoo keenyaa nuuf himanii jiru. Jiraattonni godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo sarbaminsi guddaan garee koomaandi poostiin irratti raawwatamaa jira jechuun dubbatanii keessumattuu dargaggoota abdii biyyaa ta'an adamsanii hidhuu fi ukkaamsuun itti fufee jira jechuun OMN itti himaniiru. Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru ta duraa caalaa uummata Oromoo miidhuuf jecha erga labsii yeroo muddamaa ifattee raggaasifatee kaasee dararamiinsa hammeenyaa jiraattota irratti raawwataa jira. Roorroo fi rakkoon hammeenyaa kun ifatti geggeeffamaa kan jiru guutummaa Oromiyaa keessatti yoo ta'u keessumattuu jiraattonni godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo rakkoo kanaaf saaxilamanii jiran. Jiraataan aanaa Jaarsoo akka himanitti yeroo gara yerootti garee koomaandi poostiin rakkoon isaa mudataa jira. Dargaggoota hegeree biyyattii ta'an adamsanii hidhuu fi ukkaamsuun kan duraa caalaa itti fufee jira jedhan. Tokko tokko nama mudatu baafatanii raafan keessa manni tuumichaa qoban jira. Namoota dhuunfaadhaa mana biraatti achi baafatanii itti cafaqanii takka waan hin jirre waan dalagee jedhanii sodaa ulee dibata himan godhan sodaachisan. Dararaa jabduu deemu jiraatti isaa'u dargaggoota umurii waggaa 25 gadii irratti kan kan xiyyeeffatee deemu jira. Namoonni kana dura hidhamanis murtii tokko malee ji'oota hedduuf manneen hidhaa keessatti rakkataa kan jiranii fi ammas haalli kun daran hammaataa jira jedhan. Namoota oomisha qaban hunda gabaa jiraa itti galchuudha. Gosoonni galii jiran akkuma qabanitti harkaa qaban rakkoo jabduu jira. Miidhaa fi roorroon tun maaliif jiraattota kanarratti raawwatamaa jira gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan sababaan isaa mormii kana dura geggeeffamee turedha jedhan. Akkasumas ilaalcha dhaaba biroo qabdu jechuu fi kana malees ammas mormiin biroo dhalatuu mala sodaa jedhuun akka ta'e dubbatan.
waraaba kanaa osoo isaan afaaniin himanii isin himaa jiranii haasaa waraaba kanaa tuqaa hin dhageenye haasaa ololaalaa farfamu dhageeffattanii kana jala butantanii deemtanii keessummaan keessanuu waraabaa odaadha jinaabaa osin keessa jiraadha. Wayita hiraarfamni hammeenyaa garee koomaandi poostiin namoota nagaa mudataa jiru kanatti jiraattonnis sirna kana garmalee hadheeffataa jiran. Gareen koomaandi poostii meeshaa waraanaa hidhatanii tarkaanfii ajjeechaa fudhataa waan jiraniif jiraattonni akka barbaadanitti mormuu hin dandeenye jedhan. Ta'us garuu gochaa kanaaf harka kennataa akka hin jirrellee himanii jiru. Jiraattonni mormanii maal godhatee mormii yoo taate takka tola jedhanii fudhanne garuu humna takka ibidda qabatee si deemtu yoo ati gaafii takka waan deebitee ibiddaan si deebamne ibiddumaa deebisa taatee taasisa. Kanaaf jecha dhiibbaa akka fedhinnaa isaaniitti fedhii gaggeessu jiran. Sirna cunqursaa uummata Oromoo duuchaa lafarraa fixaa jiru kana waliin tasuma araarri dhufu tokkos hin jiru jechuun namni kun akkasitti dubbatan. Daddaama isaarfee daddaamatiise kana waliin araaramni ni jira jennee yaadnu sodaa ol ta'uudhaan nama sodaachisuu irraa kan ka'e malee dhageenyi dhufee akkasii waliin araaramni daddaama. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin turu an itichaa guddataati. Dooktar Mararaa Guddinaa mana hidhaa Maakelaawwii keessatti harki isaanii cancalaan hidhame kutaa baay'ee dhiphaa namootaan wal arguu hin dandeenyee fi ifa hin arganne keessatti sarbamaa akka jiran himame. Usmaan Hukumee VOA wabeeffachuun waan qindeesse qaba. Dr. Mararaa Guddinaa erga hidhamanii torbaan lama kan lakkoofsisan yoo ta'an mana hidhaa keessatti haalaan rakkataa akka jiran maddeen OMN itti himan. Akka maddeen keenyaa jedhanitti wayita ammaa kana harki isaanii lamaan cancalaan hidhamuun mana hidhaa keessatti dararamaa jiran. Dr. Mararaan kana dura caarraa abukaattoo isaaniitiin wal arguu yoo dhorgaman amma immoo hayyamamuunis ibsamee jira. Haa ta'u malee abukaattoowwan isaanii yaalii si'a arfaffaa taasisaniin kan ijaan argan yoo ta'u haalli Dr. Mararaan keessa jiran yaaddessaa ta'uunis baramee jira. Haga ammaatti himanni isaan irratti dhiyaate seera labsii yeroo muddamaa irraan tarkaanfachuu fi dhimma shororkeessummaatiin kan wal qabate yoo ta'u haga ammaatti ifa hin taanes jedhameera. Guyyatti mana hidhaa keessatti si'a 3 akka qorataman taasifamuun beekamee jira. Dr. Mararaan dhukkuba sukkaaraatiin miidhamaa kan jiranii fi mana hidhaa keessatti dawaa fudhataa akka jiranis himame. Kana malees mana hidhaa Maakelaawwii keessatti hidhamtoota biraa waliin akka walitti hin dhiyaanne dhorgamanii jiran. Gola mana hidhaa keessatti kophaa isaanii hidhamuun rakkataa jiraachuu maddeen keenya eeran. Akkasumas golli mana hidhaa sun ifa gahaa kan hin qabnee fi dukkanaan kan wal makateedha. Kana malees sa'aatii mana fincaanii deemaniin alatti ifa aduu akka hin arginee fi ala bahuun dhoorgaa akka ta'e odeeffannoon nu ga'e mirkaneessee jira. Kanaan duras maatiin isaanii akka ijaan argan waadaan seenamuufillee garuu maatiin caarraa arguudhaa dhorgamanii jiran. Dr. Mararaan wayita abukaatoo isaaniitiin wal dubbisanitti qaamonni dameetikaa dhaabbatanii akka isaan dhageeffatanis ibsamee jira. Akkasumas abukaattoon Dr. Mararaa torbaanitti guyyoota 2 qofaaf ijaan arguu akka danda'an yoo hayyamamu sunis aduu roobii fi jimaataa ta'uun beekamee jira. Waliigalatti Dr. Mararaan mana hidhaa keessatti dhukkubsachuudhaan haalli fayyummaa isaaniitis yaaddessaa ta'uu maddeen keenya ibsanii jiru. Humnoota dameetikaatiin qoratamu bira darbanii mirgi namooma isaanii sarbamaa akka jirus beekame. Dr. Mararaan hidhamtoota biroo irraa adda baafamanii kophaa isaanii mana hidhaa keessatti rakkataa jiraachuun daran yaaddessaa akka ta'es ibsamee jira.